Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo YouTube marti keessan. Qeddoo YouTube subscribe, like, comment gochuudhaan na jabeessaa isiniin jedha. Akkasumas immoo warri YouTube qabdan jechuudha maatii naa ta'e jedhaati akka groupitti fayyadamna jechuudha. Commenti keenya naa barreessaa anis seenedhaani subscribe isinii godha. Sababni isaayyuu wifi waan inni hin qabnee fi wifi bira waan hin jirreef ilaalee isin jajjabeessuu hin danda'u waan ta'eef karaa kanaan wal jabeessina isiniin jechuun jaaladha. Tole gaagara oduu kiyyaatti yeroon dhufu jechuudha. Guyyaa kaleessaa akkuma beekamu jechuudha. Abeelii fi Buruukii qalabatii gochuu fi qabda Hermeellaadha. Biraankii ishee duwwaatu si godhaayi ati si gochuu qabda jedhaniini yaada kana dhiyeessaniif jechuudha. Yaada kana yeroo dhiyeessaniifitti Abrahaamii lakkii ani hin barbaadu. Isa kanas isheen dhugaatti fakkaata. Dhugaadha jettee hamanti waanta ta'eef miidhamuu ta'a. Yaada namaarratti yookiin immoo simmeetii namaarratti taphachuun barbaachisaa miti jennaan rakkoo tokko illee hin qabaatu. Yoo rakkoo ta'eera ta'e immoo nuti waan hunduma isaayyuu itti gaafatamummaa hin fudhanna jedhanii jechuudha. Egaa kanarratti wanta sirratti nuti beekuu qabnu jechuudha. Hermeellaa fi Abrahaamii iddoo tokko ta'anii gaa'ela horatanii jiraatu jettanii sammuu keessan keessa jira yoo ta'e jechuudha sobadha. Hermeellaa yeroodhaaf itti fayyadama. Hermeellaanis yeroof itti fayyadamti. Lachuun isaaniiyyuu yeroodhaan walitti fayyadamaa jiru jechuudha. Hermeellaanii amma wanta irraa argattudha. Abrahaam himmoo jechuudha xiiqii qabateetu jira. Eenyu faana haadha manaa isaa faana jechuudha. Garuu immoo abbaan manaa haadha manaadhaa fi utubaa manaati. Inni garuu kana yaanne jechuudha. Haati manaa immoo gonfoodha jedhama. Sinii galee haala kanaan hin turre kan inni irratti xiiqii ba'u. Maal gootes gaafa ishiin kaleessa mi balleessite gaafa ishiin osoonni dhalan qabaateeni dhala qaba jette gaafa ishiin amante akkamittiin akkas goote jenne Ruuttaa jechuudha. Yeroo balleessaa ishiitti jechuudha amma akka barbaannetti taasifneerra jechuudha. Har'a garuu ishiin manan barbaadaa jireenyan barbaadaa gaa'elan barbaada jettee isa hunduma isaa dhiistee of duuba yeroo ishiin deebitutti immoo inni lakkinaaf hin ta'u jedhee intala ishee kana faana shirri gudii jechaatu jira jechuudha. Inni kunis immoo hiriyaan taane faana waan ooleef jechuudha. Karaan taanerra waan ooleef jechuudha. Elameeyyuu wanti nuti yaaduu qabnu jechuudha. Ishiin gaaffii jaalalaa dhiyeessiteef obboloon yookiin immoo hiriyoonni isaa immoo ishiin beelloo uffatteetti fuudhuu qabdaa jedhanii dhiyeessan. Guyyaa kaleessaa immoo qalabatii kaa'uufii qabdaa jedhanii jechuudha. Amma dandeettii isaanii yaalaniiru. Kanaa ol wanti yaalamu jiraare dubartiin tokkoo fi dhiirri tokko waliin jiraachuudhaaf jechuudha. Hanguma kanatti yaalamaa jechuudha. Sanaa booddee immoo jireenya waliin jiraataniitu argu jechuudha. Kanaaf iyyuu maal siniin jechuun barbaade Ruuttaa fi Abrahaam adda hin baane. Adda hin baane. Furmaan isaanii tarsa'eera yoo ta'e akkuma Abeel kana dura atimee samaanaa kee tarsaasteetta. Kana booddee qophaa jiraachuun siifi hin malu jedheen sana jechuudha. Osoo tarsaasaniiyyuu ila Ruuttaa fi Abrahaam walitti deebiin isaanii nuyi. Onneen isaanii wal bira jira. Abrahaam Ruuttaadhaan baay'ee jaalata. Ruuttaan Abrahaamin baay'ee jaalatti. Dhabuu hin barbaadu. Garuu kan ishiin ittiin akka fagaatu taasise hojii isaati. Adeemsa isaati. Bakka. Dubbii isaa yoo son taane hojii isaati jechuudha. Inni mee hojiidhaan waan hin taane. Dubartii ishee sana bira adeemee dhungatamee maal jedhe yeroo inni dhufu ishee biraa hin feetu. Namni kamiyyuu hin fedhu. Dubartumti kamiyyuu hin feetu. Shamarrumti kamiyyuu hin feetu. Dingata gaafuma hiriyummaa keessa jirtu jechuudha. Bilbiluma dubartii tokko gaafa bilbila hiriyaa kee keessatti argite eenyu isheen jetta. Gaafa suura wayii argite eenyu isheen jetta. Hin gaafattaa jechuudha. Unkaanii isa waliin jiraatee hanga waliif daa'ima godhachuu gaheetti isaati jechuudha. Isa kana dhagaa'ee egaa sana booda Usmanni lakkiin barbaadu jedhu quumatti keessaa fedhe Abeel. In keessaa fi sana booda Biraankidha jennaanidha. Inni kun immoo in kaa'u jedhee dide jechuudha. Ishiin otoo qubeellaan kaameraaf ta'e gana fagoo deema jechuudha. Abeel jechuudha dhugaan sinin jedhe bineensumatti ta'aa jira jireenya Abrahaam kanaa fi
eeroottaa kana keessatti jechuudha. Maal makka inni barbaadinaa fi anaaf gaaffii isa dhugaan siniin jedhe. Garuu inni maayidhee itti agarsiiseenii of duuba deebisaa sana booddee abaabootti kenna jedhe. Waan godhu waan dhabeef jechuudha. Sana booddee bakka ija qabanii fidan. Ija qabanii gaafa fidanii maalidha maaltu ta'ee guyyaa dhaloota kootiiti moo subscribe kootu meeqa galee moo maal jettee shakkuu jalqabde jechuudha. Sana booda bakka tilmaame jedhanii itti tilmaamsisanii sana booda bakka inni duraanis immoo nagaa gaafatee azirtaayidaa jettee nagaa gaafadhu sababa baay'ee si fuuldura jira diikoordiin siif hojjetameera jedhanii akkam jirtu nagaa keessanii jettee jimashii qabanii jechuudha. Sana booda hegaayii Abrahaamis dubbatee isaan qaqqabatte jechuudha. Mee maal dhi'ettee yaadda jennaanii har'i maali jette bakka maaliidhaafni sapiraayisii ta'uu danda'e gaafa ishiin jettu har'i guyyoota jaalalleewwaniiti jedhaniin jechuudha. Yeroo kanatti Abrahaamii ati nama gaariidha nama waan hundumaa naaf ta'edha jedhin jedhe waan ta'eef Abeel jechuudha jalqaba irratti yeroon qubaa koo ta'ee yeroo garaan koo na raafame na kaffa'ee situ na faana ta'ee jetteetu wantoota garaagaraa ina baabbalteedhanii akkasumatti keessumteessaa tuttuqee abaabbalee jechuudha. Abrahaamii of eeggannoodhumaanii egaa sana booda jilbeeffatee jira qalabatee akkasitti qabee jechuudha. Yeroon akkasitti qabu miliqa godheetu ishiin Abeel gaafa haammattu miliqa godheet abaabootti agarsiisa. Abaaboo gaafa itti agarsiisee jedhu akkana gaafa garagaltu qalabatiin hin jiru abaabootu jira. Maaliidhaan ta'e jette. Inni duraa maalinni jette maal irratti hojjechaa jirtu jette. Ani sirrii koo miti moo jette. Ija kootu gurra kootu sirrii miti moo jette. Maa inni ennaanii wanti arge wanta biraadha jette. Fudhachuu didde abaaboo sana jechuudha yeroodhaafi gaafa kaanii maalidha maalin na targite jennaan isuma argite sana isuma arge sana isuma duraa sana naaf taasise jette naaf kenni jette jechuudha. Bakka fudhachuun barbaada argachuun barbaada qaqqabachuun barbaada guyyittiin har'a guyyaa addaati anaaf jechuun barbaada elelelelel jedhee galateeffachuun barbaada asuma quuma kootti naa kaa'e jette. Maa inni jedhen ka abaaboo makanadha wanti biraan jiru jedhen. Sana booda hegaayii girgirriin uumamee ishiin achi jettee azettee maal jetti fudhuudhaanii abaaboo biraallee yoo ta'e abaaboo biraa sii geeddarra jedhanii abaaboo biraa kutanii too fidanii garuu abaaboo osoo hin taane ani abdii bakka abdiin argeen ture bakka abdii boruun argee dhuguma hidhee waan inni itti yaaduun argee kanaafiyyuu maaliif lubbuu kurratti taphattu jette jechuudha. Ayilogaa osii jennamoo akkamiree Salogologu ila siin fuudha bira wanta dibeeku qabdu ermeella siin fuudhu seetinnatii kee yookiin immoo dubarummaa kee eeggadhuuti shulluq jedha akka ulluuxxoo enna qenamadhaan duratti baadiyyaatti jechuudha. Dhahii keessa ulluudheedhaan jechuudha gaafa karaa nurraa fagaata akkasitti ulluqqeedhiti bayi waan dhumti jechuudha. Ordoftootuma yookiin immoo ermeeliyyi Abrahaamiyyee warra jedhan kana jechuudha. Amma salphisee na agarsiisutti ani ruuttaadhaaf nama kadhadha. Isa dhugaan siin jedhe hin ta'u hin yaadina hin karoorsina siniif hin ta'u sin ja warra akkasii jaagisee sadiidha malee warri kan waan akkasiin yaadan Oromoon keessatti yaaddu gaasiin jedhana na wallachiisa na waan akkasii yaadadhan sanarratti bakka ishee ta'u garuu abaaboon illee gaariidha maalidha jedhanii bakka sana booda bakka kenniif kaayidha abaayillee iyyuu kennuun hin didamee sana booda bakka natti yaaddi natti karoorfatte hundumtiyyuu hin ta'a. Isa kanaa isin jechuun jaalladhaan manii madaamiin natti dhufteetu jirti. Irbaata sinaffeeruu qabnaa maal ta'uu qabna jedhanii heegaa Buruukii fi Abeel jedhanii jedhanii achumatti adda kuchisiisee jechuudha. Isa kanadha. Guyyaa gaarii qabaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa viidiyoo kiyya na daawwadhaa nagaan oolaa.